harkafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo waa beekote. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Godina Gujii Lixaa fi Shawaa Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Itoophiyaa caccabsuun himame. Manni maree bakka bu'oota uummataa mirga himatamuu dhabuu obbo Kiristaan Taaddalaa kaasee jira. Godina Baalee Bahaatti qonnaan bultoonni maqaa investimentii jedhuun lafa isaaniirraa buqqaa jiraachuun himamee jira. Oduu keenya biyya alaatiin mootummaan Keenyaa lafa albuuda baasan Daabel bakka jedhamu yeroof cufuusaa beekamee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoork. Godina Gujii Lixaa fi Shawaa Lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa Itoophiyaa caccabsuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee kibbaa fi giddu galeessaa keessatti loltoota mootummaa sakatta'iinsaaf bobbaatee haleeluun barbadeessuu maddeen keenya himan. Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaatti wal waraansi guyyaa kaleessaa eegale hanga har'aatti itti fufuun loltoonni mootummaa hedduun caccabuu fi barbadaa'uun himameera. Gama biraatiin zoonii kibbaa Oona Gujiitti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP haleeluun injifannoo galmeessuu maddeen keenya himaniiru. Gujii Bahaa fi Lixaatti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti fudhateen waraanni mootummaa hedduun kukkufuu fi kaan immoo harka kennachuun himamee jira. Gama biraatiin wal waraansi kun galgala kaleessaa naannoo Moyyaaleetti kan itti fufee hoggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo galgalaan gara mooraa loltoota mootummaa deemuun aleellaa banee jira. Mootummaa Itoophiyaa sagantaa isaa shaneen balleessa kan jedhu kan itti fufee jiru hoggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo loltoota mootummaa barbadeessuu itti fufaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa mirga himatamuu dhabuu obbo Kiristaan Taaddalaa kaasee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 17ffaa irra geggeesseen mirga himatamuu dhabuu obbo Kiristaan Taaddalaa kaasee jira jedhame. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalaa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti mudateen walqabatee baatii hagayyaa bara 2023 keessa to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadataama. Obbo Kiristaan Taaddalaa lammiilee Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiraatan karaa dhokataa ta'een gurmeessuun hidhannoo seera maleessa hidhachiisuun ajjechaan lammiilee Oromoo irratti akka raawwatu nama gochaa turaniira. Keessumaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gulisootti lammiilee Amaaraa 200 ta'an ajjeesisuun hidhattoota waraana bilisummaa Oromootu ajjechaa raawwate jechuun mootummaa Itoophiyaa sobanii labsiin waraanaa Oromoo irratti akka labsamu kanneen taasisan keessaa obbo Kiristaan isaan tokkodha. Gama biraatiin ajjechaa qondaaltota mootummaa naannoo Amaaraa qindeessuu fi utubuun akkasumas fonqolcha mootummaa taasisuu obbo Kiristaan adeemsa guddaa adeemaa turuun isaanii ni yaadataama. Mana maree bakka bu'oota uummataa irratti gaaffii aangoo gadi lakkisuuf yaadaa hin jirtanii jedhu muummicha ministeeraa gaafachuun deebii qamalee ruusa namaa nyaachuuf waxamadiin qabamti jedhu muummicha ministeeraa irraa argachuun isaanis ni yaadataama. Obbo Kiristaan Taaddalaa yeroo ammaa maneedhaa Awwaasharbaatti akka argaman ragaan ni mul'isa. Dhibeen koleeraa godinaalee Harargee fi naannoo Hararii miidhaa akka jiru ragaaleen mul'isaa jiru. Naannoo Hararii fi aanaalee Oromiyaa waldaangeessan Harargee Bahaa keessatti dhibee koleeraa mudateen guyyoota muraasa keessatti lubbuun namoota 3 darbuu fi 70 ta'an immoo dhibee kanaan qabamu biiroon fayyaa naannoo Hararii beeksisee jira. Hoogganaan biirichaa obbo Yaasin Abdullaahi miidiyaaf yaada kennaniin sababii ijoo weerarichaa qorannoo laaboraatooriin kan mirkanaa'u ta'us roobni jimaata darbe irraa eegalee giddu galeessaan roobaa jiru balfa naannicha jiru irratti faalama dabalataa uumeen ta'uu akka shakkan himaniiru. Guyyoota 4 darban keessatti dhukkubsattoonni 70 ol naannoo Hararii fi godina Harargee Bahaa wallaansa argachuuf hospitaala kanneen galan yoo ta'an isaan keessaa 31 yaalamanii fayyuu himaniiru. Kanneen hospitaala galanii lubbuun isaanii darbe 3 keessaa tokko naannoo Hararii, 2 immoo Harargee Bahaa Araddaa Adallee fi Aanaa Faddis irraa ta'us ibsaniiru. Biiroon fayyaa naannichaa hospitaalaa fi buufataalee fayyaa hundarratti koree ittisa dhibee koleeraa hundeessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsuun garee teeknikaa ijaaruun hojiin meeshaa yaalaa hatattamaan guutuu fi aanaalee fi Araddaatti qophiin taasifamaa jiraachuu obbo Yaasin himaniiru. Dhibeen koleeraa kun bara darbe irraa eegalee hawaasa Oromiyaa Bahaa miidhaa akka jiru gabaasaa turuun keenya ni yaadataama.
Godina Baalee Bahaatti qonnaan bultoonni maqaa investimentii jedhuun lafa isaaniirraa buqqa'aa jiraachuun himame. Godina Baalee Bahaa aanaa Saanewwaa ganda Kattaa Dibbee jedhamutti qonnaan bultoonni maqaa investimentii jedhuun lafa isaaniirraa buqqa'aa jiraachuu himaniiru. Qonnaan bultoonni lakkoofsaan 640 ta'an akka ganda sana gadi dhiisanii ba'an itti himamu buqqaatonni dubbataniiru. Uummanni beenya nuuf kaffaltan malee lafa keenya irraa nyaannee dhunnuurraa hin kaanu jennaan humnoota mootummaatti fidanii dirqina achirraa kaasaa jiraachuus maddeen ibsaniiru. Sababa beenya nuuf kaffalamuu malee asirraa hin kaanu jedhaniif namoonni hedduun maneedhaatti guuramuu odeessi keenya nuuf heereera. Yeroo ammaa kana maqaa investimentii jedhuun qonnaan bultoonni buqqifamaa jiraachuun ni beekama. Torban darbee qonnaan bultoonni godina Iluu Abbaa Boor aanaa Daarimuu ganda Beenaa keessa jiraatan beenyaa tokko malee lafa isaaniirraa kaafamaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Wallagga Bahaatti haleellaa hidhattoonni Amaaraa raawwatanii namoonni miidhamuun himame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti haleellaa humnoota fiinxaleeyyii faannoo konkolaataa uummataa irratti raawwataniin namoonni 3 madaa'uu maddeen himaniiru. Konkolaataa uummataa kaleessa bitootessa 3 bara 2024 Naqamtee irraa ka'uun gara Roolimuu adeemaa ture bakka addaa Piippoo jedhamutti dhukaasa bananiin namoonni 3 kan madaa'an ta'uu maddeen ibsaniiru. Namoonni rukutaman 3 Roolimuu ganda Daangee jedhamu ta'uunis beekamee jira. Namoota 3 keessaa tokko miila lamaan kan rukutame yoo ta'u kanneen hafan lamaan madaa salphaan hafaniiru jechuun maddeen keenya ibseera. Naannoo kanatti humnoonni Amaaraa irra deddeebiin uummata konkolaataan deemu irratti haleellaa banuun miidhaa geessisaa turaniiru. Humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa naannichatti sochii taasisaa jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni konkolaataan karaa deemus ta'ee jiraattonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu akka qaban dhaamaniiru. Hidhattoonni Amaaraa irra deddeebiin uummata waggaa haleelan kanatti deebiin mootummaa naannoo Oromiyaa kenne hanga yoona hin jiru. Mootummaan Keeniyaa lafa albuuda baasan Daabel bakka jedhamu yeroof cufuusaa beeksisee jira. Kaaba Keeniyaa bulchiinsa Marsabit keessa wal dhabdee dhiyeenya lafa albuudi boo keessatti dhalateen lubbuun namoota hedduu darbuu hordofee mootummaan Keeniyaa labsii baasee lafti sun akka cufamu murteessee jira. Bakkichatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni sibiila qara qabuun walajjeesan jedhamee gabaafamus odeeffannoo biraa argame immoo gosti garba gama Keeniyaa gosa Oromoo Booronaa rasaasaan akka tuman himameera. Itti dabalaan odeeffannoo mana yaalaa fi bulchiinsi Marsabit kenne dogoggora ta'uun lubbuun nama darbee 10 ga'uu maddeen ifoomsaniiru. Mootummaan Keeniyaa hanga ammaatti namoota yakka ajjeechaa raawwatan seeratti hin dhiyeessin jira. Gani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana tureen abbuunnoo waa beekooti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share like godhaa isiniin jenna. Akkasumas karaa Facebook fi Telegramii chaanalii Gullallee Miidiyaa Neetwoork follow join godhaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.